jechuudha. Obboleessi keenya dhufaa jira. Okay, akkatti miti gaafii. Masaafa kana aduu tokko namatu kennaa naa kenne. Naxalaa immoo jaarti kunoo amma laali akka seera mana kiristaanatti haala kanaan isin uffatanii akkattis miti kan uffatan. Amma fakkeenyaaf akkatti boo'icha deemtamoota akkatti boo'icha hin deemamu. Fakkeenyaaf haalli itti uffatamu manni kiristaana keenya fakkeenya qabdu hundumaaniyyuu wanta hundaaniyyuu jechuudha. Kanaaf ati amma wanti gochuu qabdu hunda isaa diigiitis itti nagalchisa. Haala itti uffatan, naxalicha haala itti uffatan. Amma fakkeenyaaf akkana gooteet jechuudha. Haala saniin uffataa jechuudha. Haala kanaan mana kiristaana yeroo deemnu yeroo hunda jechuudha akkana goona masqaleenyaa yookaan immoo fannoo uumna jechuudha. Fannoo kuni fannoo jechuun fannoo kiristoosiin kan akkatti haala kanaan jechuudha. Haala kanaan gaarii ta'anii amala kiristaanummaa qaban haala kanaan deemne jechuudha. Amma akkamii obboleessa keenya lammu mee mana amantaa deemna keenya har'a maaloo kara mana amantaa deemna. Indee obboon gana mana puulii deema bakkee puulii taphachuu deemuufani. Maalu kai mana amantaa deemna mana amantaa yoo deemnee gammachuu arganna jireenya arganna maaliif mana amantaa yoo deemnee jechuudha waaqni kadhannaa keenya nu dhaga'a. Waaqayyo achis ta'ee yoo deemte siniifani dhagaa jedhee ani hin deemu lakki. Miti gaa mana keenya fi manni kadhannaa manni waaqayyoo gargari akka mana keenya bullu kanatti mana waaqayyoo nu bula waan ta'eef mana san deemne immoo waaqayyoon keenya kadhanna. Laan nageenya ni takkaayyoo waan akkasii hin deemuun jedhe. Maali taphachuu na wayya baate. Obboleessa kiyya laala akkasii miti amma wanti sii galuu qabu jireenyi lafarraa kuni hin darba jireenya san dhumne immoo dhaaluuf jechuudha. Kanaaf nuti maal gochuu qabna mana amantaa deemnee yeroo hunda kadhannaa taasisu akkasumas sagada taasisu akkasumas immoo mana abbaa gaabbii keenya deemnee maal goona gaabbii galle jechuudha. Gaabbii galle. Gaabbii maalidha? Gaabbii jechuun cubbuu keenya dalagne sana irraa deebinee yookaan immoo cubbuu sana gaabbinee mana amantaatti abbaa lubaatti jechuudha waaqayyoon kan dhiyaatutti jechuudha isatti himannee innis immoo waaqayyoon nuuf kadhata jechuudha. Nama akkamitti namni nama kadhatan anuyyuu deemee kadhadhu ergasu hin dandeessa garuu ati amma fakkeenyaa fi amma puuliin taphadha jettee puulii taphachuu miti amma yeroo kanatti maal gochuudha waaqayyoon yaadachuudha isaan immoo yeroo kanatti waaqayyoon yaadatan waan ta'eef yeroo waaqayyoon yaadatan kanatti isaanis si yaadatanii jechuudha. Ani nan deema garuu akkamitti kadhatarree jalqaba maal jedheenni jammara hin beeku waan ta'eef na barsiisi. Amma laale wanti gochuu qabdu maal seetee mana amantaa deemuuf dura akka seeraa fi danbii mana kiristaanaatti wanti gochuu qabnu maalidha? Qulqullichi faarsaa daawwiti boqonnaa 121 irratti lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Yoo mana amantaa deeminaan jedhan nan gammada. Kanaaf mana amantaa yoo deemnu gammachuu guddaadhaan jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Naxalaa keenyaan uffannee fuula keenya dhiqannee mana amantaa galmee kadhannaa qabanneeti maal goona? Kadhannaa kadhachuu akkasumas immoo abbaa gaabbii keenyatti cubbuu keenya himachuuf deemne jechuudha. Amma deemee fuula dhiqattee ka'uure naxalaa hin qabdaami naxalaa mana amantaati yookaan mana amantaa ittiin deemtu hin qabdaate duraan. Hin qabu anjaartii takka fuulduree jirti anjaartii takka mana. Okay kan haadha keetii jirti? Jirti. Okay ishee fidadhuti ammasitti obboleewwan keenya ibsan taasisaa fi namni kuni nama akkamii akka ta'e duraan ibsa siilaa jechuudha. Kanaafuu eebbifamii waaqayyo gooftaan si eebbisu amma immoo kallattumaan naxalaa kee fidadhu kottu. Eessi meeqoo hin gala mana laala. Egaa obboleewwan keenya obboleessa keenya Lammuu jedhama. Innis dhuguma dubbachuu fi mana amantaarraa akkuma beekamu yeroo dhiyoof karaa wanti hojii garagaraatti hojii mootummaatti seenee mana amantaarraa fagaate ture. Amma immoo karaa mana amantaatti deebi'uuf tattaaffii nuti gochuu kaanuun yookaan immoo tattaaffii nuti qabnuun inni karaa amantaatti deebi'uuf yaala jira. Waaqayyo gooftaan kan kana nuuf godhe maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Maaliif obboleewwan keenya akka amala kiristaanummaatti nama yoo hubachiisne yookaan immoo waa'ee kiristaanummaa keenya yoo sirriitti nama hubachiisne hundi keenya yoo jechuudha. Waaqayyo gooftaan gatii nuti yookaan immoo gatii nuti kenname sana baachuuf jechuudha. Obboleessi keenya dhufaa jira. Okay akkatti miti gaafii. Masaafa kana
aduu tokko namatu kennaa naa kenne. Naxalaa immoo jaarti kunoo akkasii ka'eera. Amma laali akka seera mana kiristaanaatti haala kanaan isin uffatanii akkattis miti kan uffatan. Amma fakkeenyaaf akkatti boo'icha deemtamoota akkatti boo'icha hin deemamu. Fakkeenyaaf haalli itti uffatamu manni kiristaana keenya fakkeenya qabdu hundumaaniyyuu wanta hundaaniyyuu jechuudha. Kanaaf ati amma wanti gochuu qabdu hunda isaa diigiitis itti nagalchisa. Haala itti uffatan, naxalicha haala itti uffatan. Amma fakkeenyaaf akkana gooteef jechuudha. Haala saniin uffata jechuudha. Haala kanaan mana kiristaana yeroo deemnu yeroo hunda jechuudha. Akkana goona masqaleenyaa yookaan immoo fannoo uumna jechuudha. Fannoo kuni fannoo jechuun fannoo kiristoosiin kan akkatti haala kanaan jechuudha. Haala kanaan gaarii ta'anii amala kiristaanummaa qaban haala kanaan deemne jechuudha. Amma akkamii akkanatti uffatama jechuudha. Yeroo mara jechuudha. Yeroo mara akkatti malee hin uffatin ishii haala kanaan uffadhuti mana kiristaana yeroo deemtu haala kanaan akkasumas immoo sanbata qulqulleetti nafin ishii. Sanbata qulqulleetti ni sirriidha. Sanbata qulqulleetti jechuun torbeewwan torban keessaa mana amantaatti kan ittiin dabarsinu guyyaa torban keessaa guyyaa waaqayyoo na yaadadhaa jedhe guyyaa isa yaadan yookaan immoo guyyaa isa galateeffannu guyyaa addaa kan taate guyyaa uumamtoota hunda keessaa guyyaa jalqabaa kan taate huudii yookaan dilbata kan jennee waamnu sana jechuudha. Aduu huudiin arrafa. Huudii kan fuulii faa taphatan saniif kaati faa kan taphatan. Aduu sanbata guddaa. Aduu san ammas kana biraa deemtu miree. Aduu san immoo kaasii taphachuun barbaade. Aduu hudiitiin kaasii ni taphatan. Maaliif aduu hudii wanti gochuu qabdu maal dhaseeti mana amantaa deemna. Waaqayyoon galateeffannaa akkasumas immoo warra dhukkubsateen maal goon ni gaafan. Maaliif waaqayyoos akkasii guyyaa torban hundaa keessaa guyyaa tokko ana yaadadhaa sanbata qaddistan asirrin waaqayyo maal jedhee sanbata yaadachuuf yookaan immoo sanbata yoo yaadatte ana yaadattee jirta jedhee waaqayyo gooftaan akka nu ibsetti guyyaa jaan hojjennee guyyaa sanbata maal goona? Mana kiristaana deemna. Leeti kiristaana yookaan mana kiristaana deemna jechuudha. Kanaaf malee aduu sanbata kaasiin hin taphatamu, fooliinis hin ilaalamu ishii. Kanaan booda haala kanaan immoo waaqayyo gooftaan akka dhufaati isaatti amma xumurree waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Ameen nu gargaaru. Obboleessa koo kana barachuuf itti baay'een gammada. Kana caalaa immoo akkana barsiistuuf abdiin qaba. Eebbifame. Obboleessi keenya gaa maatiiwwan waaqayyo akkuma hubattanii yeroo dheeraarraa ammatti immoo karaa manfasaawaa yookiin immoo jireenya hafuuraatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf hundi keenya wanti gochuu qabnu bakka jirru dhaabbannee ilaallee karaa jireenya hafuuraatti akka deemnu waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Wanti guddaan jireenya hafuuraatti yeroo deebine jireenya keenya waaqayyo waliin yoo taasifanne wanti hundiyyuu galmaan nuuf ga'ama. Kanaafuu hundi keessaniyyuu akka galmaan geenyu waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Obboleessa keenya dhuguma dhugaatti waaqayyo gooftaan mana isaa keessatti akkanumaan isaa qusatu. Ayyaana keetis yookaan immoo waaqayyo gooftaan ayyaana siif haa dabalu kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabalu. Mee wanti dandeessu hin jira amma fakkeenyaaf waa'ee mana amantaatiin yeroo turte sana keessatti mana amantaa maal fa'aa dandeessa turte akkasumas immoo faarfannaa ni dandeessamoo akkasumas immoo diraamaa hafuuraa ni dandeessamoo akkasumas walaaloo garaagaraa yookaan faarfannaan ati beektu faarfannaan duraan gizee daa'imummaa kee kan faarfattu fa'aa yoo jiraate meetiin. Ani manni koo waaqayyoo waaqessinaa. Ani manni koo waaqayyoo waaqessinaa. Isa tamanee abdii godhanee gochasaa dhugaa baanaa. Isa tamanee abdii godhanee gochasaa dhugaa baanaa kan jedhu baay'een danda'a garuu. Amiin obboleessa keenya dhuguma dhugaatti waaqayyo gooftaan sagalee jireenya si haa dhageessus. Egaa namni kennaa garaagaraa qaba maatiiwwan waaqayyo. Obboleessi keenya kunis haala gaariin akka faarfatu ilaallee jira. Garuu jireenya kana dhiisee jireenya gara lafarratti badee ture. Garuu amma immoo karaa mana amantaatti deebi'ee jireenya isaa jijjiiruuf yookaan immoo waaqayyo waliin taasifachuuf filate jechuudha. Wanti guddaan jireenyi keenya waaqayyo waliin yoo ta'e jireenya bara baraatti arganna jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya jecha isaa sagalee isaa bareeda kanaan anis manni koo waaqayyoon waaqeffanna. Kanaaf manni keenya fi nus waaqayyoon akka waaqeffannu sirriitti nu ibsi. Obboleessa keenya amma sirra deebiidhaan waaqayyo gooftaan kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabalu. Egaa maatiiwwan waaqayyoo kutaa itti aanutti immoo obboleessi keenya turtiiwwan yookaan immoo dabartii
bara dheeraa keessa dabarse sirriitti nu ibsa akkasumas immoo tapha gabaabduu kutaa lammaffaatti ni ilaalla waaqayyo gooftaan kan nu gargaare kan nooliin haa ta'u hundi keessaniyyuu warri YouTube keenya hordoftan urjii tawaayidoo share subscribe gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatina isiniin jenna wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን